السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو بوليوان كينيا نغاكي سني بغا نغاتاتني بوليوان كينيا إمي كوني سلالة هندوم تكي سنيو فيديو كان دويت ناغودا لايك gochuu dagatina akka nama hedduu bira gahu komentii irratti yaada keessan naa barreessa. Obboleewwan keenya akkuma beekamu gabareen yookiin qote bulaan naannoo Harargee jiru kan inni maddi galii isaa inni tokkoffaan jimaadha. Tarkaanfiin jimaa irratti fudhatamaa jiru uummata Harargee jilbeeffachiisu, uummata Harargee Oromoo kaan irraa qoodanii akkasitti itti taphachuu nutti mul'isaa jira. Wanni kun immoo maaliif yoo jenne yeroo dheeraa nu gaafata, yeroo bal'aa nu gaafata irraa dubbachuudha. Walumaa galatti jimaan keenya jiruu keenya dhaddacha jedhuun jecha jedhuun kaanee jirra. Hundi keenya iyyuu gara feesbuukiitti torban tokkoof illee ta'u achi deebinee haga furmaata argatutti sagalee ta'uufiin dirqama keenya utuu gandaan kutaadhaan waliin qoodin Oromoon akkuma kaleessaa dhimma kanarraa dubbatamuu qaba. TikTok irratti marii goona, Facebook irratti immoo sagalee taana. Hundi keessaniyyuu inni barruu danda'u bifa barruutiin, inni gaafachuu danda'u biyya jiru bifa gaaffiitiin, bifa nagaa ta'een hundumti keenyayyuu dhimma jimaa kanarratti dubbachuu qabnaa. Viidiyoo kana du'iitti walii godhaa. Horiirraa eegalee ammas feesbuukiitti achi nuu deebi'aa. Viidiyoo tokko tokko adaraa keessan waa'ee jimaa kanarraa nuu dalagaa. Hunduma keessan rabbii jecha isin jaalladha. Galatoomaa ulfaadha. Wal argaan keenya feesbuukii irratti jechuudha. Daandiin amma argitan kun daandii guddicha godina Harargee lixaa Cirorraa ka'ee Baddeessaa keessa dabree Galamsoon gara Machaaraatti deemudha. Daandiin kun piroojeektiin isaa kan eegale waggaa 12 dabreeti jira. Daandii kanarra hawaasni keenya bifa argitan kanaan bobba'ee galuu dadhabee rakkatee ilmaan irraa lubbumaan dhangalaa jedhee osoo yaaddawaa jiru. Kanarratti rakkoon jimaa dabalamee fi hawaasa kan akkam godhamuuf akka yaaddame hin beekamu. Kanarratti gaafa rakkoon jimaa dabalamee fi hawaasni kun akkamittiin bobba'ee ilmaanitti lubbuun dhangalaa yaaddawaa jiru keessatti diinagdeedhaan kuffisanii akka isaan ol hin kaane godhuun kanaa olii hin jiru. Namni gaafa lubbuudhaan bobba'ee galee rakkoo tana hunda obsee callisee gaafa itti hammaattu waa'ee rakkoo jimaa ofii dubbata. Silaa daandiin kun hundi dalagamee fi xumuramuu fi irra ture haga ammatti jechuudha. Duuba cittoo irratti fantoon kanaa olii ni jiraare hawaasa kanaaf maal yaaddame dhuguma mootummaa isaan bulchu ni qabanii. Oromoo jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jenna. Akkasuma warri haaroo gara chaanala keenyaa dhuftan laayik, sheer, sabskiraayib godhuun maatii keenya dabalamaa isiniin jenna. Akkasuma warri kana dura maatii keenya turtan laayik, sheer akkuma godhaa turtanitti ammas itti dabalaati laayik sheeris nu gargaaraa isiniin jenna. Waan qabdan hundaan nu bira dhaabbadhaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaadhaa. Nu jajjabeessaa, wal jajjabeessuun akkuma itti fufetti haa jiraatu isiniin jenna. Dhugaa dubbachuuf wal jajjabeessuun nu jajjabeessuun keessaan baay'ee namatti tola. Ammallee haaluma kanaan itti haa fufuun isiniin jaa. Har'a maal qabattee nu dhuftee jechuun keessaniin ol har'a waan hin qabadhee isin dhufee dubbii ho'ituu takka waa'ee jimaa Harargeeti. Waa'een jimaa Harargee nama dhimma hunda ilaallata waan ta'eef osoo kutaadhaan adda hin qoodin, osoo namummaan adda hin qoodin, osoo musliimaa fi kiristaanaan adda hin qoodin ummata Harargee ummata dhumaa jiruuf, ummata beelaa jiruuf, ummata jimaa isaanii gurgurata dhabee mirgi isaanii sarbamaa jiruuf akka sagalee nuu taatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Akkasuma ummanni keenya hedduu rakkoo hamaa keessa jira ummanni Harargeedha. Akkuma gaafa kutaan biraa rakkattoon nuti garaan dhukkubu dhimmi kun dhimma keenyaa miti nun ilaallatu kutaa biraati nuti nurra hin geenye jennee takkaa teenye hin beeynu. Gaafa Wallagga rakkoo keessa seente asii garaan nu dhukkuba. Gaafa Baalee rakkoo keessa seente asii garaan nu dhukkuba. Gaafa Boorana rakkoo keessa seente asii garaan nu dhukkuba. Gaafa Arsiin rakkoo keessa seente asii garaatu nu dhukkuba. Kutaa tokko jechuudha. Gaafa isaan rakkoo mudatte akka waan rakkoo jechuudha. Rakkoon sun teenya jennee irraa qooddannee waliin dabarsuu turre jechuudha. Nutillee akkasumatti nuti sarara isinis akka nurraa qooddattanii nu waliin dabarsitan. Rakkoon tun rakkoo teenya, rakkoon irra Harargeeti taate kun rakkoo keenya. Ummata kana waliin dhaabbachuu qabna. Hiriira baanee falmachuu qabna. Isaan kana cinaa dhaabbachuu qabna jettanii akka nu waliin dhaabbattan abdii isinirraa qabna. Akkasii ummanni keenya hedduu beela hamaadhaaf saaxilamaa jira jechuudha. Maaliif ummanni waan nyaatu dhabee jechuudha. Jimaa gurguratu dhoorgamee hedduu rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Ummanni kun akkuma beekamu amata afuran shanan dabre kana
hongen biyya keessa jechuudha dirree hin baane malee ati bakka hunda kutaa hunda keessa hongee jira jechuudha. Maaliif beelaa jira takka namni midhaan akka duraanitti midhaan gammachuudhaan oomishatee galfatee hin beeku. Qoofni dur hin jiru jechuudha biyya keessaanii dhabame. Kanaafuu uummanni kun wanni isaan itti bayyanatan jimaa kana gurguratanii uummanni Harargee wayitii amanni roobni roobe hammatatti yeroo lama akkam ja'a yeroo sadii ha yeroo takka gurguratu jee akkasitti ittiin jiraataa jechuudha uummanni kun. Hayyee gaafa kana dhoorgame uummanni kun maaliin akka jiraatu mee maaliin jiraata yaa silaa midhaan biyyuma hunda keessa midhaan akka dhabame qaqallatee jechuudha. Bakka hunda keessaanii qaqallate haanuma bakka jirullee numa jiraa garuu qaqallate akka durii miti. Kanaafuu jireenyi qaqaalawee kana uummanni kun maaliin akka jiraatuuf jimaa kana dhoorgan. Jimaan kun maaliif arra dhaabbate dur jimaan kun duunuman jiru. Jimaan kun arra guyyaa keessaa lafaa ka'amee gaafa dhoorgamu sababni maali? Asumatti uummanni keenyas tokko jechuudha. Uummanummaan keenya kan kutaa biraa keessa jiru jechuudha. Kutaa biraa warri kutaa biraa tokko jimaan haraami kan jiru jira. Warri akkasiitis afaan nurraa qabadda. Maaliif uummanni keenya rakkoo hamaaf saaxilamaa jira jechuudha. Isiniif tapha nuti nuuf lubbuudha. Kanaafuu uummata keenya yoo dandeessan sagalee taaf yoo dadhabdan afaan keessan zibbiitti godhadhaatii usaatattaa. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Maaliif uummanni kun waan isaan gurguratan gaafa dhoorgame wanni isaan yoo horii magaalaa geessan yoo re'ee magaalaa geessan waan takka jechuun namni maallaqa qabaatee irraa bituu jiru. Kanaafuu uummanni kun waan nyaatu dhabee rakkoo hamaa keessa seenaa jira. Uummata kana yoo dandeessan sagalee taaf dadhabdanii afaan keessan qabadhaatii usaataa obboleeyyan kiyya walitti gufuu hin taanu. Akkasiin isiniin ja'a. Akkasuma uummanni Harargee warri biyya keessa jirtan gabbaha sagalee teessan dhageessifadhaa. Uummanni keenya hedduu rakkoo hamaaf rakkoo jimaa kana qofa osoo hin taane rakkoo hamaaf saaxilamaa jira jechuudha. Keessattuu uummanni Harargee lixaa'e Harargeen lachuu rakkoo hamaa keessa jira. Akkuma ta'utti ta'ee warri Harargee lixaa rakkoo hamtuu keessa jira. Karaa makiinaan ittiin deemtu hin qaban. Kajimaa dabalata ta'e malee rakkoon isaanii duraanuu akkuma ta'ee jira. Karaa makiinaan ittiin deemtu hin qaban, bishaan hin qaban, ifaan qaban. Ifaan Harargee lixaa guyyaa torbaan keessa yoo akkam jee guyyaa lama. Torbaan kan ni hunju. Torbaan tokko keessatti gizee lama sadii yoo dhufe guddate. Torbaan kan walitti dhaabee gaafa hin jirre jira jechuudha. Uummanni kun rakkoo dila san hammilatee osuma taa'aa jiru ammallee deebi'ee gaafa jimaan irratti dabalamuuf baay'ee nama jibbisiisa. Uummanni immoo kaabineen warri waajjira keessa jirtan obboleeyyan kiyya garaa keessan qofan ta'ina uummata miskiinaaf sagalee ta'a. Uummata miskiina waliin dhaabbadha. Mootummatti iyyadha. Karaan kun arraa miti jechuudha. Karaan waa'een ifaa waa'een bishaanii Harargee lixaa arraa miti turtii namni tokko irraa dubbatee namni tokko jechuudha tana sani jee kaasee hin beeku. Cal jeetu namuu tattaa'u malee maaliif hin dubbanne? Maaliif mootummatti iyyanne? Maaliif uummata keessan kana rakkoo keessatti ilaaltan? Bari isinis walumaan rakkoo keessa jirtanii rakkoo keessaa uummata mootummatti iyyadhaa rakkoo keessaa baasa. Kajimaa amma dabalata ta'e malee wallahi rakkoo hamtuu isin warri Harargee lixaa hunda keessan jechuudha. Warra Harargee birarrallee warri rakkoo hamaa keessa jiru uummata Harargee lixaati. Kan jimaatu amma irratti dabalame Harargee baati fi lixallee malee ammoo warri Harargee lixaa dabalata jimaatu ta'e malee rakkoo san duraa rakkoo hisaabamtee hin qabne qabdan. Kanaafuu uummata keenya dubbadhaadha. Uummanni kaabineen uummata miskiinaaf dubbadha. Uummata miskiinaaf sagalee ta'a. Uummata miskiinaaf iyyaa waliin dhaabbadha. Uummanni kun haa mee xiqqoomallee taatu uummanni kun haa bayyanatu. Uummanni dhugaa dubbachuuf amma waa'ee jimaa kanaa irratti malee uummanni rakkoo hamaa keessa jira. Bishaan hin qabu gaafa xiqqisho bonni achiin garagalee bishaan deeme barbaade jechuudha. Bishaan kana halkan muka keessa yaa'anii bishaan barbaadan halkan deemanii bishaan bakka biratti deemanii barbaadan
kun maaliif barbaachise ummata keessanii sagalee taa ummata keessanii mootummatti iyyaddaa eega yoo rakkoo takka ifirraa dubbachuu baatte irra sii dabalamaa deemte jechuudha isin warra bishaanii fi jimaa fi warra bishaanii fi ifaafu ifirraa hin dubbatin warra karaa makiinaa ifirraa hin dubbatin ammallee jimaan irra isinii dabalame jim jettanii tattaa'u jirtanii jechuudha kanaafuu warri biyya keessa kaabineen mootummatti iyyaddaadhaa waan kana akkasirraa godha garaa keessan qofa jala hin gorinaadha ummanni immoo ummanni dhumaa jira ummanni keemtiin fixaa jirti jechuudha namni waa itti bitatu dhabeetii bishaanii kana waa nyaachaa jira jechuudha akkasii ummata keenya cinaa dhaabbadhaan isin jaa viidiyoo kana keessatti yoon hin dogoggoree dhiifama naa godhaan isin jaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa innaa tura